seexanaaf of kennanii biyya lafaaf yookaan foon isaanii seexanaaf jiraatanii iddoon isaaniif qophaa'ee jiru Si'ool jedhama jechuudha. Si'ool jedhama. Si'ool kuni afaan Oromootiin Si'oolin jedhamu. Qiliilee yookaan immoo iddoo ibiddi hin dhaamne iddoo boo'ichaaf ilkaan qaroo jedhama yookaan immoo qiliilee lafa raammoon jirtu afaan Oromootiin akka qiliileetti kan inni kaa'u. Afaan Amaarinyaa isaarraa garuu Si'ool jedhee matukaa adduma baasee Ingiliffa isaarraa yoo dhaqxan ilaaltan Jahannam jedha. Ingiliffa isaarraa jechuu barbaadeetanii akkasuma afaan Ibrootaatiin immoo Heenoom jedha. Heenoom kan jedhamu kun immoo dachaa sululaa'aa kan ta'edha. Dachaan kun iddoon itti argamu yookaan sululli kun Israa'el keessatti Israa'elitti dhiyoo ta'ee bakka itti warri hormoota ijoollee isaanii waaqayyoolee tolfamoodhaa fi aarsaa itti dhiyeessanidha jechuudha sululli kun yookaan akka boollaa kun jechuudha Israa'elitti dhiyoo kan ta'e. Sanumarraa kaaseetu Si'ool jedhame waamame. By the way, Si'ool inni amma jedhamu yookaan qiliilee yookaan lafa raammuun iddoon boo'ichaaf ilkaan qaruu jiru kunii fi inni wangeelli keenya jedhu kun tokko akka hin taane asuma keessa isinitti dubbadha. Fakkeenyaaf abiddi inni amma jiruu fi abiddi inni yeroo sana jalloota gubu abidduma ta'ee utuma jiru paaworiin isaa tokko miti, haayiliin isaa tokko miti. Haayiliin isaa tokko miti. Inni suni hamma dhagaa gubuutti ga'a. Dhagaarraatu boba'a. Inni kun garuu qoraan irraa duwwaadha kan boba'u. Malee dhagaa ibidda dhagaa gubu badaan agartan. Inni sun garuu paaworii guddaa qaba, humna guddaa qaba. Kanaafiyyuu humni isaaf haayiliin isaa adda adda isiniin jechuu barbaadeetan asuma keessa. Akkasuma kanaafiyyuu Si'ool iddoon jedhamtu yookaan Heenoom isheen amma Israa'elitti dhiyaattee jirtu kuni fi Si'ool inni ganaa gaafa sana jalloonni keessatti gadi darbatamanii gubatanii paaworiin isaanii tokko miti, haayiliin isaanii tokko miti, nama jibbisiisuun isaas tokko miti. Inni kun isa baay'ee ajaa'aa fi isa baay'ee nama jibbisiisu yoo ta'u, inni amma jiru kun immoo isa noormaaliidha. Noormaalii gaafa isiniin jedhu fakkeenya isiniif kennuu nan danda'a. Fakkeenyaaf biyya keenya kana keessatti iddoon itti qoshaashaan yookaan raqi gatamu jira magaalaa Finfinnee keessa. Akkasumas iddoo kanallee lafa hin jiru kanallee jira. Lafa kanatti qoshaashaa gosoota garaagaraa fakkeenyaaf isa garaa namaa keessaa ba'us dabalatee, isa dafqa namaatti ba'us dabalatee, isa nyaatarraa hafus dabalatee, akkasumas wantoota du'aa kanallee saree duutus haa ta'u maal duutus haa ta'u walitti qabameetu waan akka boolla iddootti gatamu qaba dachaa wayii yookaan boolla wayii. Magaalaa kana keessallee jira. Lafa isin jirtan sanas magaalaa iddoon dhabden jirtu, magaalaan dhabden jirtu iddoo kana. Lafitti qoshaashaan gatamu qofaamatti jira. Isinii galeessa biyya lafaa kanarraan jechaa jira. Innumti kuniyyuu baay'ee shittaansaa naman dhaabu, fooliinsaa naman dhaabu, hin ajaa'a. Namni keessa lixee nagaatti ba'u badaa hin jiru. Sababni isaa yookaan inni dhukkubsataa yookaan wama tokko ta'a. Iddoo sanatti yeroo tokko abiddi jira. Naannoo sanatti kan isin agartan allaattii fa'i yookaan immoo abidda haarufaa agartu iddoo sanatti baay'inaan. Maaliif kan gubatu yoo jiraate ibiddatti qabsiisanii hin gubu. Raammoo faan iddoo sana hin dhibu jira baay'inaan. Isuma ammaa kanan jedhe suma isin agartan kana. Iddoon sun iddoo ciincaadha, ajaa'adha. Iddoo akkasii kanatti dhugaanii inni waaqayyoof hin abboomamne, inni waaqayyoof tole hin jenne iddoo akkasii kana keessatti gatama jechuudha. Ni sagalee waaqayyoodhaan dhageenye, inni akka fedha waaqayyootti hin jiraanne, inni waaqayyoodhaaf dhaga'uu hin jaallanne iddoo kanatti kan inni dhaqee gatamu. Heenoom jechuun isa kana jechuudha. Iddoon kun magaalaa Israa'el keessa jira naannoo Yerusaalemitti dhiyaattee kan jirtudha isiniin jedheera. Iddoo sana keessatti Si'ool kun kan isheen irraa moggaafte sanumarraati maleessaa sabiyyoota Addis Ababaa Finfinnee iddoo daddaarraa miti isiniif agalu. Iddoo sana keessatti maaltu ta'ettanii mee sagalee waaqayyoo keessaan daa'im iddoo tokkoon yootuun isinii dubbise natti tola kutaa manamma isinii dubbise salammataa mootota boqonnaa 23 lakkoofsa 10 gubbaarratti Yosi'aas mootichidha. Namni tokkollee ilma isaa yookiis intala isaa aarsaa ibiddaan gubamee dhiyeeffamu godhee waaqayyoolee tolfamoodha iddoo sanatti kan aarsaa dhiyeessu isiniin jedheera.
dhiifama guddaasaa hormoota warra waaqa tolfamaadhaaf waaqessu. Isa kana immoo Israa'elumti mataan isaaniiyyuu gaafa waaqayyoon gaddisiisanii warra hormoo of gidduu gashanii jedhan yeroo tokko yeroo isaanitti waaqa tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessan jiru. Yeroo yaada waaqayyoon ala deemanii kan waaqa ormaatti yeroo isaanitti fayyadamanii gidduu galanii yeroo isaan waaqa ormaatti wajjin aarsaatti dhiyeessan baay'ee isaanii argaa jirtu yookaan immoo beenna. Yosiyaas gaani bara mootummaa isaatii keessa ni kun Israa'eliif hin tagabba'u. Waaqa ormaati kan kana godhu. Yookaan immoo warra hormaa warra waaqayyoon hin qabne warra hin beennedha kan kana godhu. Israa'el illee isa kanatti yeroo isaan itti godhan jira. Yosiyaas garuu bara mootummaa isaatii keessa isa kanatu balleesse Israa'eliin keessa. Iddoo kanatti maaltu ta'a yoo jettanii akkuma isin kutuu amma argaa jirtanii namni tokko illee namootatu hintala yookaas immoo kilmasaa yookaas intalasaa aarsaatu dhiyeessa ibiddaan gubaniitu iddoo sana keessatti dhiiga dhangalaasanii chitti aarsaa dhiyeessu. Iddoon kun Mooleek waaqa tolfamaa akka dhiyeessanii fi Mooleekiifitu iddoo kanatti kan aarsaan dhiyeeffamu bara sana keessa waaqa tolfamaa Mooleekiif Toofet iddoo ibiddaa dachaa Eenoom jedha. Naannoon sun Toofet yoo ta'u iyyuu bakkisaa sun bakki itti dhiyeeffamu sun Heenoom keessa jiru sana keessa Heenoom keessa jiru sana keessa Heenoom sana irrattitu iddoon ibiddi boba'u jira. Iddoon ibiddi boba'u kun immoo Toofet jedhama. Toofet kun iddoo ibiddaati. Heenoomuma sana keessaa dhiifama naa goote Heenoom sana keessaatu Toofet iddoo ibiddaa. Iddoo sana irrattitu Heenoom sana keessa erga galanii dachaa sana keessa yookaan waan akka boollaa sana keessa erga galanii booda iddoo sana keessatti dhaqaniitu aarsaa dhiyeessu. Iddoo sana keessatti dhiigni dhangala'aa oola. Abiddi iddoo sanatti boba'aa oola. Hinaara raammoon jira maaliif hin jiru raammoon? Reeffa namaatu iddoo sanatti du'a. Reeffa daddaata achitti gatama. Silasi seexanni waan tokkoon isinitti dubbadha bira. Raqi kan seexanaati. Raqi kan waaqa tolfamaati beektu. Wanti qoshaashaan wanti ajaa'u kan waaqa tolfamaati. Nagarreesin warra seexanni sammuu isaanii keessaa fuudhee akka barbaade qoshaashaafaa keessa bushu. Nagarreesin maraatuu baay'ee isaa argaartu maraatuu koo warra yaada waaqayyoon ala deemanii jireenya isaanii kan biyya lafaatiif godhanii sammuun isaanii waan biyya lafaatti hidhame warra seexanni sammuu keessaa fuudhe baay'ee isaa hin beekna maal yeroo baay'ee hin kadhanna namoota fuudhamaadhaan qabamaniif bahi keessaa gaafa jennu maraachuu dhaabanii nuun jetti miti maal tajaajiltoonni as keessa jirtu. Nam maraacha torban tokko gidduutti maraacha waggaa tokkoon qabeefii jira maraachuudhaaf. Sirriidhuma maraachiti. Maaliif maraachaa jirti ka argaa jirra. Eewu kan kana godhe seexana. Baattoo seexanaa ta'anii qodaa seexanaa ta'anii namoonni baay'een maraatanii qullaa buusanii namni kaleessa dheengadda biddeen gaarii nyaatu. Waxii gaarii nyaatu yookaan immoo uffata gaarii uffatee mana keessa nagaadhaan jiraatu amma eessa bulootan qoshaashaa keessa dhattee bulchisiisti. Qoshaashaan iddoo see sababa ta'ee jiru bakka ajaa'aatti geessiti. Halkan qorra keessa bulchiti. Guyyaa aduu keessa oolchiti. Lafa gogaarra bulchiti waan isin dhibu keessaa. Lafa goga sakaan caatii qaamsifti lafa gogaarra bulchiti. Waara keessa kan gashiti. Namicha tokko keessumaa iddoo kana keessatti dhugaa dubbachuu baay'een gadde. Boolla booyii keessatti asuma magaalaa Bishooftuu kana keessa boolla booyii tokkotu jira agartanii beeku naannoo mannaariyaa sagalorii sana obboloonni beektan beekuu dandeessu. Mannaariyaa mata'ee balbala mannaariyaa garoolii sanarra waan akka boollaatu jira. Iddoo sana keessa qoshaashaan achi keessa jiru qoshaashaa miti bukkeellee darbisanii godhu. Bishaantu guutee jira corroqis waan adda addaa achitti waanuma adda addaa walitti tarii fidee achi keessa jira. Maraatuun tokko dubulluq keessa gal jedheetu daakaa keessatti. Dhugaan isinitti dubbadha. Daakaa baay'ee keessaa innaan ba'uuditi. Dhagaatti darbatan ba'uuditi inni jaallata mataa isaatti fuula isaatti dhaqata. Kaayin gaddi kana seexanuma takka godhe nama nagaadha. Nama nagaa dhalate. Nagaa matee dhalatee sammuu keessaa buutee seexanitti galchite maraatuun goote namoota baay'ee. Akkasittitu dooqqee kana keessa gangalata waan isa duwwaadha namoota baay'ee argaa ooltu isin immoo anarra kan caalu lafa jirtanittis warri biyya keessas warri biyya bakkeessa arguu dandeessu akkati seexanni gootu. Maaliif jennaan iddoo qoshaashaadha kan iddoo qoshaashaatti geessiti. Jalqaba garuu gaarii fakkaata jalqaba isinitti meera waa'ee mootummaa seexana. Mootummaa sobaati isiniin jedhe ren sossobdee goyoomsitee mootummaa seexana maa isiniin jedhe kana wajjin walitti hidhamee jira kanaafan kana wajjin walitti hidheessin barsiisa barumsa kana. Hin sossobdi jalqaba sossobdee shoochittee namu waan gaarii godhuuf fakkaattee isatti geessiti beektu dooqqeetti geessiti. Siree gaarii irraa buuteetu eessa dhattee bushitti dhagaarra dhattee bushitti nama gaarii sossobdee nin beeku dhuguma sirriidha. Amma ko addaamiif waan jalqaba koo hin beekanii
dhuguma takka waaqaataana jedhan malee dhuguma duunan jenne sammuu isaanii kun ijaante garuu hin duututtiin jedhame. Hin naga'an maleessa wanta hin duutusa jedhame kanan hin amanne isaan sakan seexanaa garuu namana sossobdee goyoomsiteetu ajjeefte. Sini galee du'atti biddee salphinatti biddee har'a kun nu qaqqabe. Tu jalqaba dhaga'uu fi didanii sossobuun dhiisanii garuu jireenya jannata keessa jiraatu. Sini galee amma garuu jannata keessa baaftee ajjeefte. Jalqaba gaafa isheen sossobdu kon fakkaatu waan isin dhufu keessa har'as namoota baay'ee gaariitti fakkeessite sirriidha jettee akkas godhe jettee foonsaatti fayyadamte biyya lama sooshiltee waan adda addaa goote maal goote betta qullaarraa baafti hoyyaarraa baafte qullaa bakkee gadhiisti maraatuu goote hamma kana hundumaa kan hin deeme maaliif beektu lafitti seexan nama gattu iddoo qoshaashaadha. Isinii galee iddoon ajaa'aan iddoon cincaan lafitti dhiigi namaa dhangala'ee reeffi namaa jiru. Damri wanta du'u keessaa kana reeffa nama ajaa'uun jiru. Namni isin lubbuun jiraanne akka kanatti walitti urgoofne walitti jiraannu jettuu amma isin dhugaadha. Namni tokkoffaadha ajaa'u irratti hantuuti lammaffaadha dhuna muka. Hantuutis baay'ee ajoofti. Sareefaan hoolaa wanta adda addaa gaafa duun ajaa'amti. Ajaan isaanii kan isaanii badaamti. Kan isaanii badaamti. Kan namaa garuu sa'aatii ja'a gidduutti namni cincaa reeffisa. Dhugaan isinitti dubbadha sagana. Sa'aatii ja'a gidduu. Mana makana waan badaa ofitti fakkaan namni gaafatee hin ilaala. Tu waaqayyo nu wajjiniin hin jiru ta'e tu waaqa ofuura isaa nu keessan keenya ta'e nu koo ajaan keenya dabee kan funyaan nama qabachiisu tortora. Foon akkasii kana baannee deemna. Afurri waaqayyootu nu keessaa dabee jaalalli waaqootu nu keessaa dabee waan akka taanu hundi keenya iyyuu beekna. Dheenyi tokko jiru kan nutti hin sinne. Tu daban isaan keessan kaan ta'e koo namni mana sanatti tolillitu. Kanan tuutaa hin amantuuti badaa miti. Namni agartan jirtu namni agarree jiraachuu dandeessu akka kanatti ajaa. Meegaa isa turaammoo yaasin akkasitti ajaa'u turaammoo yaasee immoo akka maa ajaa'uttanii yaaddu reeffi kun. Turaammoo yaasee immoo akka maa ajaa'uttanii yaaddu tu dabaniin awwaalan ta'e. Baxaa. Dhuguman isinitti dubbadha sana. Na seexanni iddoo akkasii kanatti kan isheen nama gattu. Amma gaa toofiitti. Lafitti aarsaan dhiyeeffamu iddoon ibiddaa sun heenom dachaa heenom yookaan si'ool isa nu jennu kana keessaa jechuudha. Lafatti reeffa namaa dhaqanii achitti ajjeesanii dhiiga dhangalaasan waan adda addaa waaqa tolfamaan itti sagadaa turan si'ool kun yookaan heenom jedhama yookaan immoo qiliilee iddoo boo'ichaaf ilkaan qaruu rabarraammoo jedha afaan Oromoo isaatiin yookaan immoo jaannam jedha. Sanarraatu dhufe egaa inni kun inni macaafa keenya kanarraa paawuriinsa abidda gaafa jedhu fakkeenyaaf abiddi suma ilaallu kana duwwaa miti. Abiddisuma kanarraa diraayivdi ta'e foormulaa gaafa diraayivdi ta'u beektuuni. Mee fakkeenya tokkoon isinitti dubbadha tarii yeroo marraa kana barumsa kana kan barachaa turtan marsaa tokkoffaa kan barsiisaa ture nan beeka barumsa kana. Namoonni baay'een itti eebbifamtaniitu. Namoonni baay'een itti eebbifamtaniitu. Fakkeenya tokkoon isinii dubbadha. Nama tokkotu diraamaa hojjetan jedha waa'ee si'ool kana isiniif ibsuu barbaadeetan waa'ee si'oolis isa lafa kanarra jiruuf achi jiru. Nama tokkotu maraatu ta'e diraamaa hojjetu yookaan immoo nama biraa ta'e diraamaa hojjetu. Gaafa diraamaa sana hojjetu nama nagaatu maraatu ta'e hojjeta. Beektuu TV keessatti yeroo baay'ee laattu. Hin dhufa. Indaamni isaa maraatuun yeroo baay'ee diraamaan hojjeta. Warra machooftuutu hojjeta diraamaa yeroo baay'ee machooftuudhaan qabanii hojjetu. Isa kana yeroo baay'ee gartu. Sumas hin beektan kanan isinitti dubbadha. Akka fakkeenyaatti waaqoon yeroo tokko maraatuu ta'e hojjete. Maannoo machaa'ee gaafa machaa'ee dhufu waaqoon kun maal fakkaata? Already olii gadis waa marakee dhuge fakkaata. Hin machaa'e akka nama machooftu taasisa. Gaafa background isaa ilaaltan machooftuudha. Gaafa xiinxaltanii ilaaltan garuu machaa'aa miti. Baanniree diraamaa isaa hojjete. Fakkeessee hojjete malee machaa'aa miti. Oriijinaala machaa'aa miti. Garuu machaa'aadha. Maaltu isaan machaa'aadha? Persentii 100 keessaa yoo kenne 80 machaa'aa miti. 20 garuu machaa'aadha. 20 kan machaa'aa godhe maal yoo jettan bakkeensaa fiizikaaliinsaa dubbiinsaa akka machooftu taasisaa. Deemsisaa ilaalchisaa kukufaatiinsaa akka nama machaa'e taasisaa. Silazii aaktiinsaa hundumtuu machaa'aadha. Kanaaf 20 yoo machaa'aadhaan nama sobsiisisu. 80 machaa'aa miti yoo jedhan bakkeessaatu machaa'e malee keessisaa nagaadha sammuunsaa nagaadha. Diraamaadhaa jedhee hojjete. Kanaaf iyyuu 80 immoo nagaadha jettu. 20 immoo machaa'aadha jettu. Maaliif kaatonni gaafa waa hojjetan ta'aniitu hojjetu sababa ta'ee jiruuf. Silazii oriijinaala machooftuu miti jechuudha kana bira. Koppii machaati yookaan immoo koppii machooftuuti malee oriijinaala machooftuu miti. Oriijinaalliif koppiin immoo tokko miti.
Isinii galaa jira oriijinaaliif qophiin tokko miti. Dookimentii oriijinaala qabdu yoo ta'e hojii tokko gaafa dattanii dorgomtanii fudhatama kan isinii qabu isa oriijinaala malee isa koppii miti. Koppiin isin barbaachisu miti. Koppii isaa fidee dhumti iddoo tokko tokkotti koppii isaa sii qaba oriijinaali isa kattafa. Maaliif jennaani oriijinaali barbaachistuudha. Oriijinaali deebi'ee koppiin ta'a koppiin garuu oriijinaala jechuun baay'ee addunyaa dhibba keessaa dhibba kan si fayyadu. Inni sun garuu dhibba keessaa 50 walakkaa duwwaa kan si fayyadu. Yookaan persentii muraasa qofaadha. Beekamtii kee kan ibsu oriijinaala. Walumaa gala maaliif amma kana deeme isinitti fakkaate beektu suutadheen isinitti dubbadha kan isinii galuuf. Si'ool inni boo'ichaaf ilkaan qaru inni jedhu suni hunda keessaniif kan inni galuu qabu. Inni macaafni qulqullaa'oo kaa'e abiddi jedhamu kuni inni ammaa kun akka koppii isaatiiti malee oriijinaala miti yookaan dhibba keessaa dhibba haayiliin qabu. Garuu nama gubuu hin danda'u hin guba abidda kunis. Garuu nama miidhuu hin danda'u hin miidha. Si'ool iddoon jedhamu iddoo nama isinitti dubbadhu iddoon qoshaashaan itti gatamu kuni iddoo ajaa miti iddoo nama miidhu miti hin miidha. Oriijinaala miti garuu persentii dhibba keessaatu persentiidhaan keenya ta'e 20 kan isin miidhu. 80 garuu isin miidhuu hin danda'u. 80 garuu gudaatii badaa isinirraan qabu. Isiniin ga'a haayilii isaa yoo laalle garuu haayiliin isaa salphaadha. Haayiliin isaa inni sun garuu cimaadha. Keessaa ba'uu kan hin dandeenye. Ebbena guddaa. Macaafa keenya irraa iddoo baay'ee isaan ilaalla. Guyyaa dhumaa sana yaa gaaraa na dhossi, yaa tulluu na dhossi, yaa maal na dhossi kan jedhullee iddoo tokko isinii dubbisee iddoo sanarrallee yaada jirullee mul'ata Yohaannis keessa kan jiru jechuudha. Sarraallee ibsa bal'aasaa walii wajjin ilaalla. Walumaa gala kanan isiniin jechuu barbaadu iddoon Si'ool yookaan Henoom yookaan Jahannam yookaan immoo qiliilee bara bara iddoo boo'ichaaf ilkaan qaru iddoon jedhamtu kuni iddoo jibbisiistuudha. Iddoo jibbisiistuu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Mee asirratti waan tokko isinitti dubbadha. Si'ool maaltu keessa jira isa jedhuufi Si'oolii kan inni qophaa'e dhala namaatiif osoo hin taane seexanaa fi ergamtoota seexanaatiif ture yookaan ilmoolee seexanaa. Isinii galaa jiraa? Si'ool dhala namaatiif miti kan inni qophaa'e. Seexanaaf immoo maaliif qophaa'e yoo jenne kanaan dura waa'ee mootummaa seexanaa keessatti wanta seexanni hojjetee lafa kanarraa gad darbatame hedduusaa walii wajjin ilaalaa turreerra. Wanta seexanni hojjete lafa kanarraa gad darbatame. Wanti inni hojjete hundisaayyuu wanta jibbisiisaa carraa baay'een illee laatamee fi yeroon laatamee fi yeroo sadaffaa irratti kan inni isa dhumaa qiliilee kanatti gadi gatamuudhaaf jiru. Tokkoffaa irratti maxxanqaqee yookaan akeekkachiisa jenna. Lammaffaa irratti gadi gatame jenna. Isa kanas hin dhiibne tokkolummaasaa isa dhumaa qiliileetu isa eeggataa jira seexana. Hojii isa jibbisiisaa kanaaf ajjeesaa cakkaanyi of tuulummaasaa walitti qabatee wantoota kana hundumaa fi iddoon kun isaaf qophaa'e. Iddoon kun ittiin xinnaatu. Isaaf kan inni yookaan immoo ittiin guddatu. Isaaf kan inni qophaa'e hojii isaatiif. Akkas taanaan dhala namaatiif miti kaa jechuu dandeessu. Dhala namaa garuu kan geesse maalidha yoo jenne Waaqayyoof dhaga'uu didee seexanaaf dhaga'uu isaatiif yookaan immoo goyoonfamuu isaatiif. Waaqayyoo ammaaraacii lama nuu kenneera yookaan filannoo lama nuu kenneera. Filannoon nuu kenne tokko karaa bal'aarras karaa dhiphaarras. Karaa inni bal'aan isa kan seexanni jaallatu isa kan seexanaa foon keetiif biyya lafaatiif kan ta'uu fi dhummisaa immoo du'atti kan si geessu akka ta'e adda baasee kaa'e wangeela. Isa kan jireenyaa isa anaaf si'iif kenne immoo kanarra jiraadha san karattiin dhiphoodha fooniif hin taatu biyya lafaatiif illee hin taatu seexana sinaarsiti hin taatu dhiphoodha dhumnisaa garuu jireenya jedhee nuu kaa'e. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7:24 gubbaarratti. Dhumnisaa garuu bareeda jedhee nuuf kaa'e. Filannoo kana keessaa immoo inni kun isiniif hin ta'u isa kanarra goraanuun jedhee nutti hime. Wangeeluma nutti hime gooftaanuma nutti hime jireenya isinii wayyaa. Rakkistuu yoo taate iyyuu lafa kanarratti rakkattu maree boriin bal'attu isin nuun jedhe.
har'a rakkattu malee boraan keessan bal'ina har'a rakkinni jira garuu jedheetu nutti hime. Jireenya sinii wayyaa mootummaa koo sinii wayyaa anaa wajjin jiraachuu sinii wayyaa anaa wajjin jiraadha jedhee filannoo gaarii nuu filee lafa nuu kaa'e. Namni garuu isa kana dide. Lakkii sinuu wayyaa jedhan gara biraadhaan sinuu wayyan. Sinuu wayyanne kan seexanaatti yaada Waaqayyoon ala kan deeme hundumtuu isa saafin qophaa'in kana keessa gan alamaatiif kan qophaa'e yeroo kamittiyyuu kan isin dhibuu iddoo boqonnaati jannata yookaan immoo lafa barabaraan abbaasaa wajjin jiraatu. Sinii galee Waaqayyo fuula isaa isa jiraataa sanatu nama keessa kaa'e afurri isaa sun immoo akka namni quunnamtii ga'aa Waaqa wajjin godhatee jiraatudha malee kan inni baduuf miti. Eenyu tokko baduu isaatti Waaqayyoon gammadu. Jaalala isaas miti. Hundumtuu akka inni jiraatu fedha Waaqayyooti sagalee Waaqayyoo jedha sagan. Kanaaf iddoon dhala namaatiif qophaa'e iddoo gaarii ture, jannata gaarii ture, iddoo bareedaa ture. Namni garuu Waaqayyoof abboomuu diduurraa kan kee filannoo bade. Sinii galee. Sa Waaqayyo qopheesseef dhiisee isa seexanaaf qophaa'ame. Isa saaf hin qophoofne. Ila eebba isaaf qophaa'e dhiisee abaarsa isaaf hin qophoofne keessa galana. Waaqayyoof abboomuu dhiisee. Sinii galee kun immoo namoota baay'ee miidhe. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo baay'ee isaa guyyaarraa kana dubbisuudhaaf illee yeroo bal'aa hin qabu. Garuu yeroo biraa barumsa kana sirriitti walii keessan barsiisaa, walii keessaniif illee sheer godhaati. Barumsa kana keessaa barumsa gurguddaa agartu. Akkasumas sagalee tokko kanan isiniin dubbisin darbuun barbaanne Ibroota boqonnaa afur lakkoofsa tokko sakanaan akkasiin jajjabaattanii Waaqayyoon eeggattanii isinitti dubbadha. Iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf abdichi ammayyuu waan hin raawwatamnee fi isin keessaa namni tokko illee booddeetti kan hafe fakkaate akka hin argamnetti kottaa sodaachaa hin eeggannaa'edha. Ayyaachuu namoonni tokko akka waan geessifatanii kaleessa tajaajileela jedhanii har'a dhiisu. Akka wanta bakka isaan ga'ee barumsa barachuun barbaadan, akka wanta bakka isaan ga'ee tajaajilamuun barbaadan. Kaleessa dheengadda yeroo dargaggummaa kooti tajaajileera. Yeroo akkasii hojjedheeraa jedhu. Isa kaleessa dheengadda hojjetan himatu. Isa yeroo ijoollummaa hojjetan, isa yeroo miirri keessa jiru himata. Isa kana himatu. Har'a immoo maaliif dhiifte yoo jettan bakka tajaajilaan ture kanaan dura. Meesin immoo makoo tajaajilaa jedhu. Akka waan itti galee, akka waan abdicha bira ga'e. Wangeelli keenya garuu kan nutti himu ammayyuu waan hin raawwatamnee fi jedha. Isin keessaa namni tokko illee booddeetti kan hafe fakkaate akka hin argamnetti. Booddeetti kan hafe fakkaate. Kaleessatuma deemaa jiru kan booddeetti hafe hedduu isaa beekna nuyi. Namoota baay'ee biraa dhabneerra. Booddeetti kan hafe fakkaate akka hin argamne kottaa sodaachaa itti deemna. Eessatti abdiinuuf abdachiifamee jiru jireenya bara baraatti jechuudha. Si'oon iddoo boqonnaa iddoo Waaqayyo keenya nuuf kaa'e sanatti sanuuf abdachiifamee nuuf kenname sanatti isattitu itti deemna sodaachaa immoo deemna malee calluma jennee akka nama karaa boochoorra jiru of ganneen deemnu. Namni karaa qalloorra deemu of eeggachaa deema sodaachaa deema. Maaliif jennaani waan baay'eetu dura isaa jira. Asirra yoo goreen du'a asirra yoo goreen du'a kan sodaannu jireenya bara baraatti sagaluudhaan miti. Yoo karatti irraa ceene iddoo jibbisiistuu kana galla sababa ta'ee jiruu fi akka achiin gallee bitu sodaachaatu yaada Waaqayyoo keessatti of eenneetu abdii keenyatti deemna yookaan immoo jireenya nuuf qophaa'e sanatti deemna. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Kanaaf hundi keessan illee of qopheessaa yaada Waaqayyoo keessatti yeroo hundumaa eegamaa. Waaqayyo bara baraan maqaan isaa eebbifamu galanni guddaan isaaf haa ta'u. Gabaabseen isinii kadhadha sagalee kana isinitti dheeressuun barbaada. Torbeetu walii wajjin ilaala. Hin kadhanna Waaqayyo. Abbaa keenyaa galannii fi ulfinni bara baraan teessoo kee gubbaa irratti siif haa ta'u. Haleluuyaa. Maradoos Hebraaniyaas. Ammayyuu dhaloota kanaaf si kadhadheera beekumsa ga'aa, ogummaa ga'aa, hubannaa ga'aa Waaqarraa irratti dhangalaasiyati. Qari sammuu isaanii Yesuus. Namoota beektota haa ta'an. Kana booda eenyu tokko yaa Waaqayyo gooftaa karaa bochoorra hin jiraatin. Hundumtuu karaa irra buuftirra karaa isa jaallatturra deemuu danda'u. Dhaloonni iddoo kana keessa jiraatan. Akka fedha keetti akka jiraannuuf nu gargaari. Sagalee kee kan akka wanta waa hin baafnetti kan nu fudhachiisu yoo jiraate abidda keetiin nurraa ifatamu.
jaalalli kee nurratti raawwatu yeroo hundumaa nu wajjin ta'e ayyaana kee nu baay'isi maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin jennees kadhanna. Ameen. Ameen. Ameen.